Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Ummuu Ajab nageenya keessan badhaadha. Akkam jirtu fayyaa wayyoo jirtu jabaattu nagaa keessanii miti. Har'a mootii biyyarraa viidiyoo raawwaa jira. Viidiyoo kan gadda gallakkise tokko keessatti rabbii jedhee akkaataa meeshaa sannuufimii galuu hedaa akkamitti fudhatuu qabnaa akkamitti maal jechuu qabnaa jettanii na gaafattanii turtanii akkamitti galachuu ni qabna waan jedhu na gaafattanii. Isnifin hima dhugaa dubbachuuf meeshaa qabanii galuun bataam wallahi keessattuu jechuu yoo kaargoo gootanii mirga keessa rakkoo hin qabu yoo kaargoo hin godhin garuu meeshaa gaafa galtaniin gaafa harka qabdanii galtaniin boorsaa takka fakkeenyaaf boorsaa harka qabdan takkaa fi ka kiiloo 10 san kiiloo 7 hayyamanii garuu isin kiiloo 10 gochuu hin dandeessan kiiloo 10 ol garuu gochuu hin dandeessan isni galee isa san yoo ta'een ala fakkeenyaaf hanqaxaar irraa gale. Namoonni na dura galan hedduun rakkoon qabu baadhuu galiini akkanatti kaan duudatti wallaahi waan naan jedhanii meeshaa qabee shaanxan guddaan tokko hin jiru shaanxan boorsa mata'ee boorsaa guddaa san keessatti shaamboo kanneen keessa naqee kireemiiwwan keessa naqee kaan keessa naqee xiqqoo godhee jechuu akkanatti yoo qaban ofii diqqama. Boorsaa guddaa tokkeen ka haadholiin daa'imman minaaf aannan keessa naqatu tokko yaadatan suudii keessa boorsa magaruu boorsa markaati isa san keessatti xaqaxaqee deemen maal harkaa qabaa isaa fi kiiloo 10 tan harkaa qaba ture kazaan tokkollee kaduudaan jiru akka madarsaa ijoollee san jechuu biyyarraa dhufeen shaanxaa gurraacha san kaduudaa sanitti an kanaan dura yeroo suudii dhagalu xaqqetti godhee naxama dabarse kanaan dura jechuu san mi'eeffadhee kaduudaa sanitti illee homa kan itti naqee jechuudha itti qaxaqaxee lakki inni xash jedhu kanatti duwida baadhe meeqa harkaa qabaree kiiloo 10 san harkaa qabaa shaanxaa guddicha san rarraafta san harkaa qabaa duwidarraa san harkaa qaba sii dabara rakkoota kan qabu naan jedhan akkamitti dabara jennaan osoo bakka miizanaa san yoo dhayxu naan jedhan isa kaawwan nama bira kaayyadhu ergasii kamiizanni sii hayyame san fakkeenyaaf tikkeetti wajjiin 46 kiiloo 7 harkatti 56 na fakkaata akkas ta'a bakka sanitti yeroo san mazantu ka harkatti qabatte kanneen nama bira kaayee nama dogongorsan isinii galee dhangaleen beekuun qaxaarii irraa yeroo jalqabaatiif galee isinii galee kazaan san mi'eeffadhee shaqata tiyya kotoota tiyya walitti qabadhee qajeele yoo amma dhaynu ganaa jechuu ganaa bakka miizanaatitti kaduudaa san na deebisiisanitti kaan shaanxaa san immoo arabiyaa irra kaayee achuma hirkisee namni tokko meeshaa keessarraa fuudhu hin jiru dhara bichaa namni kenna ofii qullaa deeman ofii dhara godhan kazaan ka miizanaa san maal godhee ka harka qabadhu san maal godhee adda kaayee adduma isaa garas kaayee jaakeettiiwwan gurguddaa kan akka qorraa lamaan galee ol keessa kaayee sanii wajjin gamana kaayee kanneen mazansiisee kiiloo 10 sunillee likki mana mazanamte mana mazanee bahe manatti mazantanii yoo hin bahin meeshaa keessan gattan ijoolleen hedduun manatti mazananii hin bahanii shaanxatti meeshaa isaanii qaxaqaxanii shaanxatti bahanii saniin booda gaafa achi dhaqan carraan isaanii takka hin jiru meeshaa kan keessaa gurtee gatuu malee waan isin godhuu qabdan manumatti miizan akkanaa san bitadha miizan amma shaanxaa san bitadha waan tikkeeta keessanirra jiru san manumatti mazanadha ammanan mazanadhee shaanxawwan lamaanii fi kiiloo 23 shaanxawwan lamaanii fi shaanxaa xiqqeetti kiiloo 10 san waan tokko tirfiin taane ittillee hin kaffalle irrallee hin qannasne kanarraa hafe kaminni kaduudatti baadhe san shaanxaa mana barumsaa fakkaatu san isii san tunarraa hafe lammaffaa mootuyyuu kanarraa hafe sanuu bakka yaadamnetti narraa hafe achi gahee meeshaa namarraa hafuu jechuun wallaahi girrimna jedhe namoota hedduulleen ajaa'ibsiise isinii galee kazaan kaduudaa sanii deebisi naan jedhan hin galu kun deebisi naan jennaan hayyee jedhee bakka maal godhara hin didaa shaanxaan lamaan taree kiiloo 10 sanii fi guddicha kana akkanuma cinaa kaayee raawwadhee deemee direeveritti ofirraa kenne kaduudaa san jechuu waa meeqa qabattee narraa deebite osoo argitanii waa meeqa waan keessa kaayee qabattee narraa deebite wallaahi asiyoo galee waa hedduu laalu isii keessa jira mataan na nyaatamee isiniin jedha kazaan ammallee qo'aaka amma nagahumaan tarree jirra bakkoota garaagaraa bakka itti foormii guutan sa'aatiitti eeggatan kan hunda xumurree jirra maal harkaa qabareen shaanxama guddicha san karaa raafatan ka markaa kana agartanii ka markaa kana ta'ee ka xiqqoo waa qaabbatuu danda'u
Akka mareebsiniin jedhee haadholiin meeshaa daa'immanii faatti guur tokko hin jiru. Isa sana as bira isinii kaa diimaa tokko. Kazaan isa san bakka hin taraan beeke malee ani abaadan hin deebi'e jedhee yaadeen beeku. Bakka namarraa meeshaa lafa naqanii nama fattashanii nama qarrasan sanittillee naa taree jira meeshaan sun achittillee taree jira. Kazaan boorsa sunillee taree nan gaafanne deebisillee naan hin jenne. Boorsa lamaan tana markaa qaba kaan tamiin taarkarra raafatan tanaa fi takiiloo 10 sana. Amma dabaree bakka kan xiyyaara eeggachuutti jirra. Osoma akkasumatti xiyyaara eeggannu bakkee xiyyaaraa sana balbala xiyyaaraa sanin beeytanii mi achi seenan bakka xiyyaarmu seenta. Dabaree eeggattee xiyyaara seenoo jedhan xiyyaara seenta bakka san. Bakka san irratti jarattiin teessoo xiyyaaraa lakkoofsa namaa kanatu hin jirtu. Jarattii santu subhaanallah warroota boorsaa akkana rarraafatan sana guutuu ofirraa deebisan. Mee maal jettan an boorsaa tiisan ndee waraqaa naa kenna jiraan tokkoffaa ndoo dhiyoo san lafee jedhan. Boorsaa kee akka ilaalee raawwatee hin ta'u naan jedhe. Tanaa achi naan jedhe kiiloo 10 tanaa achi wanta akkan dabaruu hin dandeettu naan jedhe. Hirrifadhee jettanii amta kiiloo 10 tun guuttee jirti. Walitti naquu hin danda'u. Harkaan immoo kootii lama gurguddaa qaban. Ka qorraa kan wal keessa naqee akka dhokatutti jechuudha. Tokko fi kiyyaa tokko abbaa manaa kiyyaa jechuudha. Kazaan amma naaf gamte maal godhuu barbaadadhan bakka shawwadee namatti kenna yookaan jedhee gaana waraqaa kiyyachuma na dhiisee namichoon deebisi kottu naan jedhe shanta kana gara keetti kaayee deebi naan jedhe. Boorsaa harkaa jabduu sana agartanii isii san deebisuuf gana tushaa keessaan bahee warafaa kiyyarraa bahee duuba deebi'ee warroota Itoophiyaa kan agartanii kan sila akka riyyaatti ankaraatti garsiisee awwaamee wajjin ta'ee waliin deemaa jirtu akka faa jechuun subhaanallaa shaanxama qullaa deemti shaanxama sanarraa fuudhu didde. Takiiloo 10 illee harkaan qabdu hatta. Shaanxama san achuma naa fuutee achuma dabarteen akka kennuudhaaf didde subhaanallaa. Takkallee maal jedheen hedduudha isaan. Abaayaa bicha affatanii hin qorra baazaween beeytan jechuun qorra keessa galee jechuun wanni mukayyifni qabbataa miti qorra riippoortii keessa. Kooti misan tokko naa godhu jedheen na didde. Kooti illee lamanatti ta'ee shaanxas illee deebisinaan jedha waan ta'eef kooti kan tokko naa godhu cinaa tariin jedheen. Namni wuccuufitti gadi godhee ta'e balbalootaa achiin namaa taruu dida na didan. Hayyee itti dhiise. Amma bakka duuba deebi'ee maal godhu irra carraa hin qabu waan dandeettu shaanxama kiiloo 10 isarratti illee godhee daddabale. Sunuu guuttee jirti hin jirtu bakka waan dandeettu. Waan dadhaboo maal godhe? Calliseetumaan kalaas waan biraa waan godhu hin qabu mitiire akkasuma fuudhee ka itti xaqaaxaqe kana guutuu shaamboo kireemii saamunaa miti bakka saamunaa fuudhaa kanneen munaamana kana wantoota itti xaqaaxaqe san chookoleetii maalii kanneen akka itti xaqaaxaqeen jechuudha. Akkanuma qocco godhee lafa kaa'e. Eessa se fidare? Achiin naa taraa jennaan achiin naa taruu didan. Jarri immoo duuba na deebiste orofaa kiyyarraayyuu. Akkam taree wanni bakka xiyyaaraa sun immoo nama jarjarsa. Akkasuma fuudhee achumatti gadi deebise. Lafuma sana kaa'e. Kazaan na gaafatte ijoolleen warri sarfira jiran. Kunoo meeshaa hangi gatte naan jee yoo hangatee deemu. Rakkoo qabanoo beekaa gatee jedhan kalli walli jedhan hin kolfaan. Callisee taree shaanxaa takkitti kiiloo 10 san bichaadhaan taree jechuun boorsaa takkitti harka rarraafatan wajjin. Kootiiwwan sanuyyuu wal keessa kaa'ee dho'isee dabaradheen. Baaxaamitti yoo yaa'ate yoo manaa bohoddan meeshaa keessan gaggattanii deemtan waan ta'eef tokkoffaa yoo dandeette meeshaa hin bitina. Lammaffaa yeroo manaa baatan kiiloo akkana shaanxaa mazanan sana bitadha. Kiiloo san bitadhaati kiiloo saniin shaanxaa keessa waan xiqqeetti jiru san kiiloo saniin ala ittiin dabalina. Yookaan irraa guurtanii gattan iji keessan osoo arguu keessaa guurtanii gattan uffata keessan. Hedduun ijoollee dacha'anii akka jiruun gatan miixaafota gadi guuranii bakka miizanaatitti jechuudha. Maaliif hin danda'an kan garaa gadi liqimsitu darrabdee godhattee hin fixxu. Anuuyyuu ka darrabadhe cinqee anuu xiqqoo darrabadheen jira. Wallaahi sin ajaa'ibsi. Fistaana galamaa 3 darrabadheen jira numaan gootare. Tirfii taanan maasalaama. Kiiloon dammoo bakka kiiloo 56 kiiloo 56 hooma xiqqishutu kiiloo 56 gaa hooma xiqqishuun bakka xiniqqaaqee godha kaargoo godhadhaatiniin meeshaa keessan ijoolleedhaan walitti kaargoo godhadhaa gaafa xiyyaara deemtan boorsaa takkitti ilta akkanaa tan agartanii boorsaa takkitti akkanaa tan rarraafadhaa ta kiiloo 10 san rarraafadhaa chawa. Saniin booda wanti si shaqaxa zaambeelii jettanii wantoota qaqqabatan gugurdaa kanatti ani sagatee galeen. Wallahi waan garaa nyaata keessaa jechuudha. Isa gatee gale osoo iji kiyya argu hinnaa minaamin of keessaa qabatanii galee. Hinnaa shaamboo, kireemiiwwan, bakka shittoowwan
kana osoo argu eessa keetti bakki keetti hin jiru indoo garii fuudhee maal godhe kiisii kootiiwwan gugurdaa qorraa galaana jiru kana kiisii kanneen keessa guure garii jechuudha. Badaami kabdaal yeroo galuuf deemtu waan ati yaadanne si muudata. Bakka hunda taree barsanittu amma Dubaayii faa jedhan bakka xiyyaara baasan balbala xiyyaara sanirra kiilootu jira jedhan. Shaanxa kiiloo 10 garas mazazifteerra waa dabaluu hin dandeettu jechuudha. Isimsanii mazzalan jedhan balbala xiyyaara irratti. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Bakka meeshaa keessan gatu jechuudha. Takkallee maan ta'an meeshaan ati birrii itti baastee yookaan na fayyada jettee shaanxaa keessa kaayatte gaafa halaala gattu wallaahi garaa si nyaata. Maa wanta shaashii takka maan ta'an jechuudha. Kanaafuu yoo dandeettan kaargoo godhadhaa. Gaafa galtan zannaxaa boorsaa teessan takka qabadhaa zannaxa jedhaa gala. Kanumas ni dhaama waa'ee meeshaatiin wal qabatee jechuudha. Waan gara biraa waan biraa isin jedhu qabu waa'ee galaa immoo gala. Galarratti gala. Waa lallaaltanii deebitanii gala. Jireenyi biyya osoo duutanii birrii kuma yoo qabaatin sukkaara shaayii bituuf manaa bahuun isin sodaachisa. Isin sodaachisa wallaahi. Bataami waddiidha jireenyi biyya. Wanti bakka waanuma duraan rakasaa wa'ii warri gugurdaa siin jaa hirrifatta. Homaa miti gar warri biyya keessaa jiraatatumaa jira nutu baannana malee warri biyyaa baanee dachaanii kun nuti hin baannanna. Kanaafuu obboleewwanti isin waan gootanii galaa biyyallee ilaalaa qabeenya keessanillee ilaalaa yoo warra badhee dalagu taatanillee biyya bira ofirraa deebitanii sodaatina. Biyyi biraa hin jirti garuu isillee biyyi biraa sunillee rakkoo taatee jirti. Amma Dubaayii keessatti waan hedduutu ta'amaa jira akkuma wajjin argaa jirru jechuudha. Wallaahi